raawwaan argatanii waan keessaan ganaallee waliin haasawanii jira. Naafi isa kanarraa maal feeta maal jibbitaas keessaan wal gaafan. Atilleen isii tanarraa maal jibbitaa gartee maaltu siitee maal ulaagaa akkasii guuttu waan isiin godhuu qabdu keessaan wal gaafan jira keenya. Arra kan dhufe Kadiirii fi haati manaa addaa deemanidha jira keenya. Kun hin barbaanne. Abbaan keetilleen bultiin akka toltu fadha Kadiir. Isiilleen gartee maatiin isii abbaan isii haati isii firoottan isii kutaan isiitilleen akka bultii isiin toltu fadha. Shaytaan waan hin ta'in nulleen warri sooshaal miidiyaa irraa akkuma jiruu teessan san itti ooffattan akka nu boochiftan hin feenu akka ofii boochan hin feenu yoo bultiin tun adda diigamte shaytaanni haraamsa gaggaalummaan nama gallakkisa jira keenya tan namaan dhaggeeffatina haatiin if abbaan yeroo garii maal janaanu aanaanoo gallakkisi intala tan ofirraa yoo haati tiyya intalti tun yoo toluu itti toluu baatte bar intala jaartii ta'e tanan fadhu naan jetti. Ammoo waan hedduudhaaf isii fadhan. Isiin waa takka irratti ergitee haati jessaniif jibbiti. Haati isiitilleen intala teenya nuu gallakkisi. Firri isiitilleen intala teenya tan nuu gallakkisi. Jechuudhaaf mirga qaba waan itti siin jaaniifi jira. Waan garii arraba keetirraa sooshaal miidiyaa irraa itti dheeytuufi. Isiillee akkasuma haadhaa fi abbaan kee kabaja dubartiin kabaja qabdi gaa inshallah tan bein dubartiin arsiitis kabaja qabdi akkasuma bein warra sooshaal miidiyaa kana yoo taate malee gartee intala tanan fadhuu haati teessiin jechuun mala gartee abbaafis waan qajeelanii jira haadhaafis waan qajeelanii jira firaafis waan qajeelanii jira warra sooshaal miidiyaa nuufillee rabbii kanaafillee waan isaa qajeeltuu jira bara ajaja isaa hunda fudhattee saniif waa tolchuu deemna Kadiir keenya namni wal gallakkisa obboleettii to ustaaza kiyya umrii dheeradha ammoo waan ajaa'ibaa eegee isin dubbii tana haasoo eegaltanirraa onnenti akamanna dhawatti beete subhanallah abshir umadi arteta kisse wallahi waa tolchu deemna tumaana guru deemna hatta hange deemille naqabu takkatti deeme hirraftan nutilleen hirrafna jara keenya amma sila akkana gootani ani gartee duraas gara xiyyaanuma takkan turre wanni na gaafatan jechuun waan biraati waan onniti miti waa lamaaf gartee isiinis akkanatti jechuun tan tadisa keessan si gaafanna na gaafadha bitani keessan si gaafan jecha haat na gallakkisii naan jaanan hayyee jeenetmaan bultii tana jala caccabuudha hayyee jedhanii gallakkisee jechuu miti gallakkisee jechee afaan raasibuus hin sirreessine jara keenya shari'aa karaa nu godhe rajaa'atu akka itti deebisan waan tana tolchufen barreeffama keetii irratti gaddine gallakkisee illeen jenne miira kana geetti jiraadhu gaayyee gana biraa deemtee gartee baay'ee wayyee gana dhiiftee jechuuti waa isin gaafadha Kadiirin jaalatte intalatan isiilleen si jaalatti naafii teenyas beekaa ijumatti wallaalla bareedu intalasii komando Malo, abbaa keetis dangaa isaa gartee waan inni fadhu saadhaaf abbaa keetis mirga isaanii cabsuu hin dandeessu. Obbolowwan keetis cabsuu hin dandeessu. Firoottan kee cabsuu hin dandeessu. Warra sooshaal miidiyaa kana yoo nu cabsite malee gartee nabiichaas gartee mirga isaa cabsuu hin dandeessu. warri isii waa takka abu maas kiyya warri isii waa takka abu yaayaa kiyya warri isii waa takka hagaa ammaa rakkoo takka hin qabu warri isii akka nuti walitti deemnee waliin jiraannu barbaadan obboleeyyan isilleen abbaan isilleen amma rakkoon isii bira waan dheengadda gartee warqee sanii fi dhimma ammaan tana hojii biyyaatiin wal qabsiifteeti amma laan rakkoon kan jiru malee nuutu keessa raakatu maal ganaa nuutu naafii ta'e maashaallah baarakallah kadu waa tokko siin jechuu barbaadama dubbii irra hin deemnu haasawa caffeen fixee micattii tana jaalala irraa qabdaa hin qabda'e isiilleen jaalala sirraa qabdi hin qabdee hin argaa jirra jibbaan hin jiru maaliifi ammicattii tana gaafni isii galatoonfadhee gaafa waa'ee zahabaa viidiyoo waraabdanii lolteenii barbaachisaa ta'u si xalaaqa jetteenii maal fee waan feete jetteessan hin dubbanne gaafsanii argee micayyoo kabaja sii qabdu jedhee akkasitti hubadhe akka kaan isintu walitti beekaa garuu odoo rakkoo wahiillee jiraatee fuula keessan kanarraa mul'ata jechuudha amma rakkoon qabdanii isini warrillee rakkoo takka hin qabu wanni isaan isinirra kaayan ooma namni danda'u malee waan namni dandeenyu warrillee wanni isinirra kaa'uuf hin jiru waan ati dandeettuun alatti sirra hin kaa'an waan ati dandeettu yoo ta'e atis dhaaltee fudhatumatu jira kanaaf amma isin lamaani gargar baatanii mana jirtan moo bakka tokko jirtan gargar baaneeti adda adda jira isin baalagaaraa galte moo finne jirtaniimi isiin obboleessa waliin deemte yaa anis hojumaaf jedheen deemee garuu hin deebine garuu isaanillee hin jirani ergaanillee akkuma jedhe aareetiin gartee gara xalaaqaa deeme xalaaqa jettee murtii asirra geessa kun eenyuun jette koy xalaaqa jettee ati eenyurra xalaaqa jette isumaanii jedhe obboleeyyanumarratti Okay, rakkoon qabu talaaqni hin deebi'a. Eenyu naafi
طلاق كان جالت Abbodo telefoon tokko sarkaan qabdiisiini rabbi see agarsiisa waan mutii irra jirta naafi mutii irra isin jirtu isaarra geesse bar isarraa isin dhiibna waan garii asii gaafata sheekha raadebe isin dhiibna amma obboleessa wal arguu qabnaa mano obboleessa galgaluma kana mana addaatitti zuumiin ta'e san akkas goona naafiin nu dhiyeessite dirqama obboleessasii erguun dirqama ammoo tagartee talaatu rajaatuun laabudda waan gartee kana jechuun jechiisa amma asirratti hawaasa irratti waan jedhe sana akka irraa deebi'u gurra isin nuus dhageesse isis dhageessu gartee guyyuu ammoo itti wanni jaan jechuun waan safuutii miti yookaan waan gartee keessaan akkana jennu osoo hin taane tokkoffaa irratti hojii kiyya ka dubartii ittiin deddeebisee hojii dubartii fiduu kana dhiisii jetti tokko lammaffaa irra maal dhaggeeffadhu tana hunda asirratti naasamin sin jenne Kadir dhaggeeffadhu Kadir ani sirra dulla jaane kun amma 35 keessa jira dhaggeeffadhu Kadir dhaggeeffadhu dubbii nutti noowwisin dhage dubbii takka abbaa fixa dubbii takka rabbii fixa dubbii takka hawaasaa fixa yana takka sii fixuu danda'a takkaanuu fixa takka rabbiin sillachoo addunyaa irraa fuudheeti akhiraa deemtanii dhumatti takka asii bira deema nama biraa fuudha takka isii deema ta biraa yeroo fuutaatiis waan siin jenne bultii tolchuu deemta nutillee bultii si hojii tolchuu deemna jecha kana hin joomiti yoo san kan jettu taate obboleettii teenyan barbaaddu jechuu ta obboleessaati ta firaadhiisi teesiin jechuu jira waanni kun expire nama jalaata from the day guyyaa ati waan ta'eterre baatii sadi dabarraan ma'a salaama baay'een san akkas taate saniif waan jenne jecha kana dirqama kee takka shari'aatiin namni bultiin ijaaraaf deemu doktora biroo dhayitee teempiraachera kee dhiiga osoo qoricha siin kane dhiiga silaalan qaama kee ulfina qaama kee silaalan waa hunda silaalan saniif bultii tana tolchuuf dura jechi kun ijaaramuu qaba ka ummanni sooshaal miidiyaalleen booyaa jiru akkamitti intala tana gartee warri si jaalatu ummata hedduu booyu jira ummata kana gartee tasgabbeessuudhaaf haadha manaa kiyyaa naafitoo intala bu fulaan akkana shaytaana dogoggorsiisee rajaa'atu dhumatte khaan asirra zim widdan khaysan zuumitti walitti deebinaa naafisii fi caffee fi warri ammaa sirra jiru jaanu keessaan dubban afaan oromoo haasa'u jirra waan isin siin jettus waan murtii siin jettu waan isin hin feenes taatiin feenes keessaanii ulaagaa hunda qoricha isinii barbaanne tanuti sirraa barbaanne tana abbicha akkasi asbee sagaleedhaan eessa deemta namni mari'attuun hin jirtu bultii tana siif bulcha abbaan mari'attuun hin jiru Kadir lakki yaani maal jette caffee dubbadhu abu muwaaski yaani ayyee dubbadhu caffee keenya beekadhaa nuti wannee jirruuf abumaazii fi sheeyyaallee wannas jiraniif anis walitti isin fayyisuudhaaf naman guddoon gunuma duseente wanni abumaazii waan fardiidha eegaa jechi hiikkaadhaa si afaanii bahee akkas walii hunfeene laallee gar rakkoo jira malee rakkoo isin dhiibaadhaa jira malee ati si hunfeetu laallee si garraa miciyyolleen akka jaalatee qabdu laallee gar nuti immoo wanni jechaadhaa jirru isinii kun wal jaalattanii walii hudhaan hin mallee waatu isinidduu seenee addaan isin dhiibaadhaa jira jarjarteeti hiikaa bira geessanii jarjarteeti addaan deemu bira geessanii waan san deebi'iiti lakki an jarjareetiin je'ee aaraaniin je'ee waan na godhee jira garuu hiikaa irraan qabu rajaatu jiisin jenne tatti aantu rakkina sii fi isuu idduu jiru badii atiis qabdu ta'isii qabdu as paablikii namkum jaa fi dhibba jarratti naasoynu nama sadii fi afuriini piraayiveetii seennee waliin haasofnee marannaa jenne amma tana gabaabsi rajaatu anduraanis fedheen hiinee ji'i tataanii immoo obboleessiiti wajjin sii fi isiis addatti kophatti nuti kaban guddotti idduu seennee waan jennu qabnaa jechuudha. Akkas kana sirraa barbaanna Kadir dubbii tanan jabeessin obboleessa kiyya. Nuti manguddummaaf ajjama waan Kadir mataalaa fi nama gaarii fakkaata. An nama gaarii ta'uttan si jaaladha. Si akkaan si jaaladha wallahi dhugaa dubbatuuf si kabajalleedha. Yaada kana liqimsuun dirqama liqimsuun waa hunda namni liqimsa liqimsa. Fakkeenyaaf mee abuyaayaa kiyya mee jara keenya nallee wanni hin jedhin ani waan
takkaani namni akkuma isin naa jaalatan illee nama jaalatu ammoo sababa warqee badee saniin jireenyi kiyya meeqa wanti jee warqee saniif ani itti gaafatamuu qaba. Waan adeemsa warqii badee saniif ani itti gaafatamuu qaba. Kanaaf guyyaa saddeet guutuu hidhamee jireenya kiyya itti booree ture. Fakkeenyaaf waan badee saniif ani itti gaafatamummaa fudhatuun qaba. Wanni kun anaafisii waliin kanarratti innaasoynu ummata kanarratti waan hunda ta'uudhaan fakkaatu fincaan fakkaatu keessaan haasoynu in private keessaan haasoynu isiilleen ganaa haasofti sirra atilleen hin haasoytu innaasoynu ummata rakkoon qabu abumaas kiyyeshi akkana naa godha kootaati waan haasofnu baatuu miti. Waan kana guyyaa tokkoof hin barbaadu. Bultii jechuun waan taphataatu miti. Waan guyyuu itti qoccolaa oolanii miti. Karaan dheeraa is simple. Walitti deebuu dhabuu mala. Waan kana mee kootaati mee anis waan akkanatti na hudhee naan taa'u kana gartee waan lubburra na taa'u kana narraa biraati. Akkasitti dhufnee waan hawaasa gartee waan hawaasa rifaasifne kanallee ni fixanna san rakkoon qabu. Ammoo mee kootaati maaliif jennaan namni kun beekadhaa obboleeyyan kiyya gaa irra dibaa miti. Gartee irra dibaan nama fayyiftu. Mee kootaati keessaan akkuma jettan kana waan jenne kana finneeti. Fayyaan rakkoon qabu isinirrattis finna. Walitti akkumoonni jenne barreeffama walitti araaramne rakkoon qabu. Barreeffama maxxansee sanirraa ta'uu balu deebi'iti. Bultii diiguutti kan geessa barreeffama xallattu si hiikee jetteen san teeffadhee afaan Oromoo ji hin deemna. Hin cufna kana booda naasoo mana garas deema. Sanin bota please. Bultii namaatiin akka haati teete abbaan kee feetu intala tana bulchitu akka ofii feete bulchita malee nuti siin jenneef hin bulchitu. Isiinis bara akkanuma haasa'uu dandeessi bar mirga qabdii bar rabbiin mirga godheef suuratun nisaa yaa ayyuhan nabi quraana keessa jira. Mirga dubartii nurra qabaa quraana keessatti saniif bultii tana siif bulcha yoo hin fadhu jettees hawaasa irratti hin fadhu isiin jechuutti hin jiru keessaan nu dubbat amma tana ji qalbii teetirra nikaan hin deebe si gallakkise rajaatu lamaatu hafa si deeffadhee naafii ta'u hanqasumaa. Afwani hankana ji khaan achi deem ummatan sodaatin bultii tee tolfachuuf hawaasa tolchuuf maatii tee gammachiisuuf isaan gammachiisuuf miti nu gammachiisuuf miti bultii tee tana tolchuuf rabbi shayxaana dallansiisuuf rabbiin arshiin hin sochoote jara keenya jedhan akkasi dafii agartee inshallah taala anis gara hojiidhaatitti waan ni jaa mee dafii techa kana jedhe is 41 Khadiro tuunillee nu qabdi tuunillee numatu ana nu gadduraasi dubbisuu barbaada. Waan kana dhimma itti godhannee obboleewwaniin illee wal agarree amma micayyoon tuni mee nama nagaa ta'uu isiirraa hin dubbadhaa mee sagalee naa kennaan jenna gammaatitti hin bahe deebi kaduu deebi hin jenne kanaaf kaduu deebi kaduu deebi'i nama qaruutee tahi nama gartee afshaala ta'i malee nama gugurdaa kana lafa gattee hin bahin abbaa kiyya. Namni gurguddaan kunniin zanni si baduu siif malee waas keessaa fudhateen galu si tolchuudhaaf si ijaaruudhaaf waan kee tolchuudhaaf malee namni as keessaa waa fudhatee galuun hin jiru. Caffee namni guddaan maal yeroo garii bar dubartiinis dhiira ta'uu hin dirqama bar shamar fayyadinaaf ilaalte jaartiin amala jaartii amala akkasiisan waan yaani fakkeenyaaf amma makiinaa keessiraa itti dhagamaa jecha duraatii fi wanna namni jedhu bira qabee namni kun miira hin taane keessa seenaa beektee sanuma xiqqoosi ofirratti eegaa. Koomentiin namaa laaluun dirqama miti. Bar duuba isaa akkana hurutuu jira bar isaas atillee akkasumas hurutan. Akkasii bar jira bar tanamo akkamitti akkana jettee gaambir shayxaanii tan akkamitti injiin shayxaanii akkasii jira wallaahi injiin siin jira. Gartee isiiraanis akkamitti waan kana raqee balta akkasii hedduu shayaaxiin al-insi wal jinn. يوحي بعضكم لبعض أكن أنيس ماكينة سينجين يوكانا سمان إفاريت ما كنت جدين جزاك الله رب سرها جالت والتي رب سرها رب سنتكيسين الدنيا في آخرة والله لازم والله إيه سيفاجت الموت والله لازم كادو سيني نين دوفت إن شاء الله مال تي قد دونا عرفات عرفات ما برباد نافي عرفات ما برباد تاني ينفنا يصير وقت ينفنا تايتين لي ما تشوف لأنه ما نسيت يو يصير نوتلتن ما جارس فكنا فأنا في إنه يوجل أبو مرة
dhugaan jaa dhuguma rajaa namni hedduu wanni si fakkaatu waan si fakkaatu anaan tokko waan xiinxallee jira waan tokko nama gootu kanarra kan dubbatu karaa duubaatiin Hadir karaa duubaatiin walitti deebina adara wallahi afoonaan illahi wallahi bilbilillee na cinqaaraa sangubbaa niitoorkiin ni dhaabbatte oguu namni bilbilii hoddommeesse sagalee keessanillee dhaga'uu dhabe. Ayye. Amma waan jiisiijan jiitii dubbii gabaabsii karaa duubaatiin walitti deebina manguddoo sana wajjin. Naafi as ba'e ijaan ija keessa mee wallaala bar nama ol bira keessanii akkana goona mee wallaala lubbuu tana yaaqee. Jara dubbii gabaabsaa. Akkasi gabaabsine. Amma rakkoon qabu anniin jaa. Ayye naafi as ba'e naafi ta'e. Oromoon ajjalan na dhaggeeffataa jirtanilleen. Naafi ta'u salaam alaikum. Dhaggeeffadhaa jiran haati faateedha. Dhimmi nuti irratti wal dhabne dhimma gartee jaarsaaf jaartiiti dhimma kiyyaa fi kanaaf irratti mana keessatti osoo lakki dhumtee jirtii bara bumuwaas kiyya uffi akkuma viidiyoo argitan uffisii jaaniiti middilibsii bitee akka aadaa isaaniitti middilibsiin takkaa ummaatii yaafuu biteen beeynen 2,500 baasee bitee fuudhee irra kaa'e jara keenya dhaggeeffadha garuu osoo saniin naaf hin fixatin akka aadaa jaraattillee sila wanni jaarsa lubbuun namaatu jaarsaan dhumti turte. Dhimmi kiyyaa fi ka'isii wallahi ani nama miidiyaati maqaa kiyya balleessuuf nama biratti of na jibbisiisuudhaaf akka of ajjeesu na gochuudhaaf achi ka'anii viidiyoo waraabamaa middilibsii irra kaa'ee naafixatte garaa naafixadhaa jettee manguddoo imaama masgiidaa Harargeedhaa fuudhee itti geessee jaarsa arsiidhaa guddaa kana fuudhee itti geessee anatu mana kiyyatti gartee haadha warraa kiyyaa oleessirra walloluu anaa balleessee kajuun gartee itti dhaqe akkaataa isiin silaanaan jette sanis tumaa sanis kaniin hin tumin haati faatee nama guddaadha namaa washeen qabee garafuu danda'u miti haadha faatee namaan gartee darajaa guddoo gubbarraa hanga dakatti gabbuusuu danda'u miti haadha faateetii fi arsiis wanni waliif fituun jiru jara keenya dhaggeeffadha arsii fi haati faatee nama dhuunfaati. Isiin ammoo ittiin na himattee kun uummanni miidiyaa irraa agartee halkanii guyyaa ittiin naarrabsaa jiru arrallee deebitee arsiituu ixaayidha. Dhugaadha nama jechisiifti. Ammoo uummanni arsii uummanni kabajamaan uummata nama tokkoon bitamuu miti. Uummata nama tokkoon arranfamuu miti. Dhageessanii jara keenya. Maqaa arsii guyyaa tokko kaniin isii bira dheen beene arsiin duraanuu akkasi jeetii eega gubbaanatume jalaan na baasee jettee viidiyoo miira keessa nama galchitu. Hatta namummaan na dhiyaatu miira keessa galee dhufee aboo Hadir maaliif haadha faati akkana gootallee hanga jee gartee nagaafatu dadhabu takkatte namni dhufu hundi viidiyoo san dhaggeeffateetuma dhufee natti fiiga namni dhufu hundi irraa ifee gaamucaa kanarraa jettee dalagaa tiyyanarraa balleessuudhaaf dhugaadhaani dalagaan tiyya arraan tana haadha faatee ta'aa qabdu dhiisaa jara keenya arraa haadha faatee tagartee birrii isii dooraalaan teessee nyaachaa jirtu dhiisaadha arraa haadha faatee ta obboleessa finfinnee keessaa qabdu tagartee abbaa qabdu dhiisaadha ta qarshii takka hin qabne jara keenya mana kiyya dhufteetuma rakkina kamii faatee dhuftee na bira narratti haftee ani isii tuma jara keenya haati faatee rakkina tokko hin qabdu maallaqallee yoo naa ol qabaatte malee naa gadi hin qabdu jechuudha sii galee ka irra wallolle immoo dhimma naafiiti naafiin isii bira teenyee wallollaani anaafi walitti utaalle gaafa utaallu qabdee haati faatee natti goggooyi. Sheikh please now dubbiin chodhaa Hadir dubbii ammalaal dubbiin reefun dubbadha sheeyxaanaa jira sheeyxaana dubbii tana arsiin maxxansuu barbaadu naafiin haadha faateetii miti naafiin arsii bakka hin buutu gosaati jaartiin inuma teenya arsiin kaatee haadha faateetii wajjin naafiidha wajjin haati faatee billeessu akka faatee bille haadha faatee billeesse Hadiriyoo billeesse akka Hadirii billeesse ajandaa ummataa gootanii asirraa ajandaa ummatanii waan irratti wal nyaattan maaliif hujiin qabdan hedduun keessan hujiin qabdan hujiin teessan yaa'id arrab asirraa wacuudha warra kana godhuu barbaaduutu dubbii gara soofu dubbii haadha faateedha akka keessan galchin haati faatee waan feetaa jettu waan feetaa haasoftu amma wanni haasoo jirru dubbii teetii fi tajaartii teetiiti. Siif ijaartiin ta'e wal jaalattan namni wanni addaan isin dhiibu jira duraanuu nama alaafitti naquudha alafi fiduudha keessumaa fiduudha that the problem reefun siimee jira namni keessummaan haadhaa fi abbaan keetuu mana kee gaafa dhufan hanga buloon qaban haadha abbaan kee kasilaa dirqama sirraa qaban haga buloon qaban waan kana ifirraa eegaa siif isinis rakkina keessan guddaan wanni harkaadhaa jiru kana amma ajandaa
في على بافتني هذا فاتيت آتي في أبا فاتيت إنجيسنا نمني خناف نمني سي قلت تي في تنافي تي في قصا ولبو إنجرو يو قرتي نم مراتا قوا نم درجان كم نخسر وجنا توات ملء نمني دبي تي سني قصا ولتبو خديرة أرسي مالجي هذا فاتيتو أرسي دابته هذا فاتي اللي كمبر أرسي تيمت يو خانيس بريزيدنت أرسي تيمت يو خايو أرسي تيمت أبليسو أتي بريزيدنت أرجيدا أو خايو أرجيدا خم بكبوه نفدرو خينيمت so دبي جواب سوراف دبي تيسلمين قفرت فول فنا إسلمين قف أرارسدا تتاني إنما في الرأيجا فول دور خيسن كجيل فتشوراف نما في الرأيجا نما في الرأيجا يا والله سودان كبجات سودان كبجات سودان خيجا سلوه سريعو خيسو ميسارا باسيرا وبلين سيرا كنا على خبجان حلالت حقنا في الرأينان دبين تيسنجا أملي دبي أبدي قال شافي هذا فاتي قال شاخنا أنا ندقه مالي هاتي فاتي دا نافي جسيرمنه نافي راوج تنفونه يوها أبدي نافي سيجنفونه إيشو ناسو جرو إيشو جار سافي جارتي والتواد أجرو أكولين ابن ولد ديبي سودا فاسا جرو شيا بويا أسرت يفرد جرال من كفار أرسلنا خديرو دبيزا وني أتيني نيجي أكانو ميتشودا بيكدو غاو بليين نافين نين غافا دفن غافا من قدر لين تيسو دبي عرفاتي تنبودا تجار ساتي تيتو دبي تنالي أسينكي دبي تنالي حالا رايتشمالي بيكدا مالي وانتو بيتيناتي ياسي مكان كي ياس نبدون كبوداني لكي هذا فاتي لا هذا فاتي لا خفيق قلشي خيف دولك سيفي نافي لا تقول نفتقنا سيفي نافي لا تؤفيرت إسنيد يهدونك صورك نخيسن سال إسنيد تلفت نتمو ونبر بانو سيفي نافي دا أرار سوبر بان نجار ساجارتي ولي في سوبر بان تعالى إسنيد في الرأيقا يتشو دبين تيسن دبي أرسيتي دبي هرقيراتي متي أرسيد لالتو إنو ما نافين أرسو مانكب دم هرقيرات مجارتي هرقيراتي دبي سيلي جارتين تيو أرسيتاتي هرقوم أرسو مانكب تيا ورنا آخر نيجر جارتين gosa jaarsaatii jechuudha keessatti akkasii abbaa akkasuma صح manaayyuu bahuu qabdu jettee arsiin haga gaafa arsii amma fakkeenya jaartii yooni dhagaye yoo lafee cabsite yoo ija baysite yoo lubbuu dabarsite gosti gaafatte kana ala jaartiin teeti ta abbaa ta gosa jaarsaati jechuudha tana aadaa oromoodhaa bal'oo aadaa arsiitiis aadaan harargeetiis aadaa wallaggaa fi wallootiis akkasitti so kaan firraa baasaadhaa وان أمجي سينجان كان جي سامبودا نافي داوجين كارو دوباتي ولد ديبنا تبين رغابس thank you بارك الله كان قوم فرات كان قوم زرعين كادو سامبودا ولد دفنا على جيرانك كيساني أكا سيدام وانا سيرجع سودان هوندا سينجنا أكا دوين كمتاتي تنا كسجلا بازو بربادو كمده ناوتي أدوي با إتوس إدو كيسان سينه جرام أرجع جرانوت نو أنا ما قد أنا واتي إنتلينا نو ما بيننا كنافي ati micayyoo deeffadhu jedhi saniin gara kan waan hedduu keessanii jiru atis waan sii ta'u nutis waan eegasanii immoo waan siin taane sitti fin waan sii ta'a jennee itti amannu siin jenna fudhatuu qabdatillee waan akka utaanillee ajaa'u taanaan sii gala kana sirriitti beekuu qabda jechuudha micayyoollee naafi as beeku waan jettu naafi haadha manaa kiyya dogoggoree shayxaana godhe barreeffama isaanii sirraa deebi'ee رجعتو كسيدي فدي ديفا منا غودي اوبليتي تو هذا منا كو اوبليتي اسلام اوبليتي سباجي ديفا منا غودي رنا دبرجين ان شاء الله ان سيدي فدي لبي غوتو راجين انكسم پتك سيدي فدي جدي خلاص اوكي نافي هذا منا تو سيدي فدي رجعتو سيدي فدي ان شاء الله جزاك الله خير thank you الحمد لله يا مناتي اوبليس اللي دغا جراتي اوبليس اللي دغا جراتي هذا مناتي فابا مناتي بيرد ديبسو قبجچو اما سا كنرا ابا مناتي فهذا مناتي اوبليس اللي دغا جراتي امان ربيتي اما فودي منات ديبسه اجرا انا في ابو معاذ في چفه دبسه دبفتنا في اتيچو نافي karuuteetiya qaroo
بارك الله فيك سي ربي بركة هاقول والله ربي بركة سي هاقول ربي سياتي ما شاء الله ربي قرتي كيسانو ربي سن رجالته وانت كان داما شيخ وانت كان داما أنا مرة قلتني ورين سوشيال ميديا قبت قريد قالوا له خاسو بر يبو بلا فاولي في شباب غنا